Sasati batina fidera jalala bumasati kununa gudisera Arki gargar sasati batina fidera jalala bumasati kununa gudisera Nagargaru gargar sangafatu sindada besijele namantis nalatu Nagargaru gargar sangafatu Namatis nalatu, namatis nalatu, namatis nalatu, viratis nalatu, viratis nalatu. Eni dani eni lencana maniatu, borati da zezevi. Tumborati tazevi Magazawame olera magazawame olera Jesus irwame olera magazawame olera Jesus irwame olera magazawame olera Jesus irwame olera magazawame olera magazawame olera wakatan darbe magazawame Barokatan darbe magazawame oh Jesus irwame Barokatan darbe magazawame Jesus irwame Dua jirenya tandarbe magazawame Wani adamina narge magazawame oh Jesus irwame Gija baroga Garati shega ara Jesus baroga Gija baroga Garati shega ara Jesus baroga Olera kasawame olera kasawame olera Jesus irwame olera kasawame olera Jesus irwame olera barkaisha baroga sema barkaisha
Yesus inwamne olera kasawamne olera Yesus inwamne olera Bargaisha barogazema bargaisha Wagana wagatan darbe makasawame Barotatan darbe makasawame Oh Yesus inwame Wagana darbe makasawame Barotatan darbe makasawame Oh Yesus inwame Wajirenya tandarbe makasawame Wani adamina narge makasawame Oh Yesus inwame Gija baroga Barati shiga Yesus baroga Oh Yesus baroga Wakada wakatan darbe makasawame Baratan darbe makasawame Oh Yesus inwame Tay Yesus Kristus ulfina hafuratu. Amen. Akkam jirtu. Galata Waaqayyo. Nagaan isiniif haa ta'u hundumti keessan kallattii kan sagantaa kan hordofaa kan jirtan. Tay Yesus Kristus isin eebbisee isaatii kana carraa kan isinii kenne kan dhawuttan hundumti keessan Waaqayyo isin haa eebbisu. Ulfaadhaa. Karaa laayivii irra hordofaa jirtanis warri karaa YouTube irra hordoftanis hundumti keessan Zoomirraan kan hordoftan Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaan isiniin jedha. Mee Waaqayyo kana kadhannu. Gabaabaatti gabaadhannee gara sagalee Waaqayyootti darbinu. Inni isa bara baraan jiraatudha. Amen. Waan inni jiraateefiti nu isin jiraan. Amen. Waan humna qabuuf jiraata miti namni waan dandeettii qabuuf miti. Waan fira qabuuf yookiin immoo waan biyya gaarii jiruuf jiraata otoo hin taane jireenya Waaqayyoota namaa kenna dhala namaatii kan kennu Waaqayyoodha. Amen. Kanaaf gooftaadhaan hin jiraanna kan nama jiraachisu gooftaan. Gooftaan jireenyatti nu waame hunduma keenya akka nu jiraannuuf malee akka bannuuf tokkoyyuu miti. Waaqni nu waaqessinu waaqni nu amanannu kun Waaqa jireenyatti si waame dhabbolo tokko. Waaqa jireenyatti si waame. Ilaa badisarra, du'arra, dukkana keessaa, badisa keessaa, biyya lafaa keessaa Yesus gara jireenyatti nu waame. Yesus gara jireenyatti si waameera. Amen. Yesus waan gara jireenyatti si waameef ati ifati har'a argite kanayyuu boqonnaan ati argataa jirtu kanayyuu isa Yesus gara jireenyatti si waameera. Hallelujah. Amen. Namni Kristos Yesus na jiraachisee beeka na jiraachisaa jira isa nan jiraadha jedhu hin galateeffata jechuudha. Ati bara baraan jiraatta. Amen. Humni faangoon kan keeti. Amen. Waan hundumtiyyuu siif hin dhagaa, waan hundumtuu siif hin abboomama. Waan hundumaa mootee jiraatta. Isa nu moo'ee gararraa, haalota gararraa, biyyoota kana gararraa, samii gararraa, lafarratti waaqarratti mootee kan jiraattu si qofaan. Amen. Mootii mootummaan isaa irraan geeddaramnetu si duwwaa. Amen. Arjummaan isaa irraan geeddaramnetu si duwwaadha. Amen. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Amen. Galanni siif haa ta'u. Amen. Galanni siif haa ta'u. Amen. Karaa kee humna arganneerra. Karaa kee darbineerra. Karaa kee nama har'aa taaneerra. Karaa kee dukkana keessa gara jireenyaatti waamamneerra. Kaleessi keenya si, harri keenya si. Siin har'a geenye. Siin humna argaan argine guyyaa haaraa kana immoo dhageenye argineerra. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Baraa baratti
Guyyaadha gara guyyaatti, waggaadha gara waggaatti karaa kee darbine. Amen. Karaa kee nama har'aa taane. Amen. Karaa kee warra jiraatan taanerra. Amen. Karaa kee warra ifan taanerra. Amen. Karaa kee warra jiraatan, warra boqotan taanerra. Amen. Yes, Lord. Karaa kee waan baay'ee samoonni darbineer. Haleluuyaa. Dadhabaan sitti hirkatu immoo badee hin badu. Amen. Wallaalaan sitti hirkatu immoo badee hin badu. Amen. Namni sitti of kennu immoo badee hin badu. Namni jireenya isaatti sitti of kennatu immoo badee hin badu. Namni si nagargaari siin jedhee si waammatu immoo badee hin badu. Situ harka qaba. Situ karaa itti agarsiisa. Situ eenyummaa isaa barsiisa. Situ humna ta'aafi. Situ jabaadhu ittiin jedha. Situ oolcha. Situ dukkana isaa ibsa. Situ hidhaa isaa irraa hiika. Situ dhukkubatti fayyisa. Galata kee Yesuus. Amen. Galata kee Yesuus. Galata kee Yesuus. Galata kee Yesuus. Amen. Egaa ammayyuu humna argatanii adeeman. Amen. Egaa ammayyuu ifa arganii adeeman. Amen. Egaa ammayyuu nagaan isaanii guutuu haa ta'u. Amen. Barri isaanii kan baname haa ta'u. Hallelujah. Amma kan nagaa dhaban nagaa argatan. Amen. Kan dukkana keessa jiran gara ifaatti haa dhufan. Amen. Warri yaa Waaqayyo gooftaa waan gochaa dhaban kamiyyuu waan godhan haa beekan. Amen. Guyyaan haaraan kun ati nuuf kennitu tokko jedheen nurratti jalqabeera. Jireenyi isaanii dukkana keessa gara jireenya ifaatti tokko jedhee akka jalqabu sin kadhadha. Amen. Kan Yesuus Kiristoosiin ila gammachuu keessa boqonnaa keessa haa galan. Amen. Waaqayyo itti dubbadhu. Amen. Gargaari. Amen. Dubbattee ba'aa namarraa konkolaachifta. Haleluuyaa. Dubbattee nama urgeessita. Dubbattee nama kabajja. Amen. Dubbatteetu waan haaraa keessa nama galchita. Maddaasu. Amen. Galanni siif haa ta'u. Amen. Amma inni nuun mormuga. Ni jireenya namaatiin mormu. Inni boqonnaa namaatiin mormu. Inni sammuu namaatiin mormu. Inni laphee namaatiin mormu. Inni lubbuu namaatiin mormu. Inni hamaan suni maqaa Yesuus Kiristoosiin kan hidhame haa ta'u. Amen. Beeyfadhaaf irraa otoo isa hamaa sana hin hidhiin booji'uu hin dandeessanii. Darbuu hin dandeessanii akkuma jedhu. Isa hamaa sana ifadhaa sin dhiisee baqata'edha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin haa hidhamu. Karaa kee irraa haa hidhamu. Amen. Jireenya kee irraa haa hidhamu. Amen. Ba'uuf galuu kee irraa haa hidhamu. Amen. Amma nagaa argadhaa. Amen. Amma boqonnaa argadhaa. Amen. Amma gabee argadhaa. Amen. Waaqayyo inni nuuf lolee moo Yesuus Kiristoos nu dura hin ba'a. Amen. Waaqayyo inni mee si dabarsu inni na dabarsu nu dura hin ba'a. Ameen. Amen. Galanni siif haa ta'u. Amen. Dubbii kee waan nutti dubbattuuf ulfaadhu. Maqaa Yesuus. Sagalee Waaqayyoo keessaa kutaa tokko isinii dubbiseetan Waaqayyoodhaan hin kadhannu. Akka jedha. Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa lamaa lakkoofsa sadirra isa jiru isinii dubbisa. Of tuulummaa keessan hin baay'isinaa, of jajuun afaan keessan keessaa hin ba'in. Waaqayyo gooftaan beekaadha, hojii namoota ismii jana irra kaa'ee ni ilaala jedha. Argitanii? Waaqayyo gooftichi beekaadha, hojii namaas miizana irra kaa'ee maal godha jedha? Miizanee in ilaala, in beeka yookiin immoo waan namni godhu kanii isa duraan dhokataa miti.
Yookiin immoo kiiloonsa isa duraa badaa miti. Wanti isa duraa hin dhokatu tokkollee hin jiru jechuudha. Naaf meeqa jedha isiniyyuu Waaqayyo beekaadha jedha. Waaqayyo beekaadha. Maal jettan? Waaqayyo beekaadha. Innati waaqessitu Yesuus Kiristoos beekaadha. Raaleefaa. Ameen. Innati eeggattu abbaan kee Yesuus Kiristoos beekaadha. Ameen. Akkuma beekamu gaa har'a biyya keenya keessaa Itoophiyaatti guyyaan tokko bara haaraa keessaa tokko jennee eegalleerra. Akka mata dureetti Waaqayyo garuu Waaqayyo beeka mata duree jedhuunitti waliin tajaajilamna. Garuu eenyu beeka? Garuu eenyu beeka? Waaqayyo beeka. Yoo namni wallaalee yoo ati iyyuu wallaalteeyyuu yoo eenyu tokko wallaaleeyyuu eenyu tokko yoo wallaaleeyyuu yoo si jalaa dhokateeyyuu yoo saansistii jalaa dhokateeyyuu yoo dookterii jalaa dhokateeyyuu wallaalaniyyuu yeroo tokko tokko wallaalamu namni waan hundumaan beeku waan ta'eef garuu Waaqayyo beeka. Eenyu beeka? Waaqayyo beeka. Maal isa dhokata? Isa garaa lafaa jala? Isa itti sibbatu? Isa namni siin argine? Isa abbaan siin argine? Isa hiriyaan hin argine? Isa namni itti mattee si arguu hin dandeenye? Isa maashiniin gurguddaa arguu hin dandeenye? Isa maakirooskooppiin arguu hin dandeenye? Waaqayyo hin argaa hin beekas. Waaqayyo Waaqa har'a ka'ee har'a waa beeku osoo hin taane Waaqayyo Waaqa dursee waa beeku dhabboloota. Ammati wanta sirra ga'u waan mana keerra ga'u waan jireenya keerra ga'u har'a beekuu dandeessa. Waaqayyo garuu har'a hin beeku. Dursee beeka. Dursee beeku waan akkati taatu bor maal akkati taatu maal akkasii ta'u har'aa kee maal akkasii ta'u karaa kee irratti maal akka ta'u Waaqayyo Waaqa dursee beekuudha malee Waaqa har'a kee ajandaa baasee har'uma duwwaa waa beeku miti. Amen. Waan sitti dhufus waan sii dhufus iddoo ati hidhattus eessa akka digaltus Waaqa dursee beekuudha Waaqayyo. Ameen. Amen. Amen. Ermiyaas tokko yoo fudhattan otoo ati raajiin ta'in gara haadha kee keessatti durseen si beeka yookiin si argettiin jedhu. Amen. Otooti nama guddaan ta'in otooti hin dhalatiin otoo sirratti miraakiliin garaagara ta'uu hin jalqabiin otoo lafarratti gadi dhalattee sabaaf iyyuu deebii ta'uu hin jalqabiinanii garaa haadha kee keessatti dursee si argeen si fo'adhee namni garaa keessa gaafa dhalatu garaa haadha keessa baay'ee ta'uu dhalatuu danda'a. Garuu Waaqayyo durseetu otoo Ermiyaas hin dhalatiin garaa haadha kee keessatti garaa haadha isaa keessatti beeka ture. Amen. Amen. Ilaamee obboleessa obboleettiitu situn beeku malee Waaqayyo beeka. Amen. Garuu nam beekuu laata? Waaqayyo kunis nam beekuu laata? Namnis nam beekuu laata? Namni jedhu jira laata? Garuu Waaqayyo beeka. Amen. Ammas keessa tarii namni sagalee kana dhaga'uu jiru kuni guyyaa dhaloota isaayyuu waa'ee isaayyuu namni hin beekne jiraachuu danda'a. Guyyaa dhaloota kee osoo hin taane bara dhaloota kee osoo hin taane Waaqayyo dursee otoo hin dhalatiin durayyuu wanta ati itti akkaataa itti jiraattu otoo hin dhalatiin otoo hin dheeratiin gabaabbatiin akkama kanatti iyyuu dursee si beeka Waaqayyo. Amen. Amen. Ni akka jedha garuu jedha maaluna duukaa. Garuu. Garuu Waaqayyo beeka dursee jedha.
Waaqayyo beeka dursee. Dhugaan siin jedha Waaqayyo dursee beekam. Malas qabaradia. Ameen ameen ameen. Amma isa dibbattu kana Waaqayyo dursee beekam. Hallelujah. Isa si beeksisaa jiru kana Waaqayyo dursee beeka. Ameen. Isa si ta'u Waaqayyo dursee beeka. Ralabarababa. Elame isaati deebiitti dhabdee jirtu kana maalan godhaa laata jette kana Waaqayyo dursee beeka. Hallelujah. Ameen. Namni si galaa jiru akka jettu Waaqayyo dursee beeka jedhi maaloo na duuka. Waaqayyo dursee beeka. Maaloo waan hundumayyuu Waaqayyo Waaqa dursee beekudha malee Waaqa har'a ka'ee waa godhu qofa miti obboloota. Ameen. Ini gala. Ini gala. Garuu jedhame na duukaa ammayyuu dabalaat. Garuu Waaqayyo beekaam jedha. Waaqayyo beeka. Anatu wallaale maleedha. Anatu wallaale malee Waaqayyo beeka jedha. Waaqayyo beeka. Dhugaadha. Waaqayyo beeka. Yesuus gooftaadha. Hallelujah. Tiif galaan jiru malee. Namaafuu galaan jiru malee. Hiriyaa keetiif galaan jiru malee. Naannoo keetiif namaaf galaan jiru malee. Waaqayyo garuu beeka. Ameen ameen. Hallelujah. Kana kutaa macaafa kanaatti isin deebiseen Waaqayyoodhaan isiniin kadhadha. Ilqaanaa namichi jedhamu tokko jedha macaafni qulqulluun. Haadha moodolii lama qaba. Inni kun isa kakkumoo faate obboloota tokko. Nuuf hin eeyyamamne lama isinis abbaan mana lama isiniif hin eeyyamamne. Tokkumatu nu eeyyamame. Kiristoos tokko abbaan manas tokko. Kan nama dhufu keessa. Kiristoos tokko abbaan manas tokkuma. Ati manas tokkuma obboloota tokko. Lama shan hin danda'amu. Ilqaanaan garuu dubartoota haadha manaa lama qaba ture jedha. Na dhaggeeffadha sirriitti na dhaggeeffadhaa. Baay'ee gaariidha sin fayyada warri dhuftan kun. Haa ta'u iyyuu malee isheen tokko Haannaa jedhamti, isheen tokko immoo Piniinaa jedhamteedha. Haannaan nama Waaqayyoon beektudha. Haannaan nama laphee ishee Waaqayyoof kennitudha. Haannaan nama eenyummaa ishee Waaqayyoof laattudha. Garaa ishee Waaqayyoo irratti kennitudha. Nama Waaqayyoodhaan kadhachuu irratti amantudha Haannaan. Nama eenyummaa ishee Waaqayyoof kennu jaallatteedha Haannaan. Piniinaan immoo namuma noormaalii tokko. Kan ijoollee godhatu Haannaadha. Kan ijoollee godhatu Piniinaadha. Kan qoramu garuu Haannaadha. Ilaali. Dhaggeeffadhu. Namni qaratu, namni Waaqayyoodhaan eeggatu, namni Waaqayyoodhaan amanatu hin qoramu. Qorumsa booddee waatu ta'a. Qorumsa booddee mo'ichatu jira. Ameen. Qorumsa booddee ulfinatu jira waan ta'eef. Ameen ameen. Piniinaan haa ta'u malee waggaatti aarsaa Waaqayyoodhaaf dhiyeessuu hin ba'u turan. Abbaan manaasiin immoo aanna baay'ee jaallata ture. Gaafa Shiilootti as ol ba'an Waaqayyoodhaaf aarsaa dhiyeessaa. Piniinaan ijoollee ishee gurratti ol baati. Haannaan garuu gaaffii fuutee ol baati turte. Gaariidha. Yeroo hundumaa Waaqayyoodhaan eebba fuudhanii galateeffachuu qofa otoo hin taane gaaffii fuudhanii galateeffachuunis gaariidha. Baatanii galateeffachuunis gaariidha. Tarii Waaqayyo gaaf tokko gaafa namarraa buusu immoo asoon lama qaba. Ameen ameen. Sirrii maxxoon lama qaba. Waaqayyo gaafa lama qaba. Isheen ijoolleedhaan ol baati. Isheen kun gaaffiidhaan ol baati. Lamaanuu garuu aarsaa dhiyeessuu ol ba'u turan.
Lamaan isaanii iyyuu waaqayyoodhaaf aarsaa dhiyeessuudhaaf ol ba'u turan kan nama dhibu keessa. Isaan kun lamaan iyyuu. Isaan kun hundumti iyyuu aarsaa dhiyeessuu kan isaan ol ba'an waaqayyoodhaaf ture. Garuu haa ta'u iyyuu malee tuttuqqaa piniinarraan kan ka'e aannan baay'ee boossi turte. Akka aannan dhala hin godhanne immoo waaqayyotu gadameessa aannaa cufe jedhe. Yeroo tokko cufaan gaariidha. Ulfinaaf nama godha waan ta'eef. Yeroo tokko hojii dhabuun gaariidha. Fira nama barsiisa waan ta'eef. Yeroo tokko biyya keessaa ba'uunis gaariidha. Waan tokko nama barsiisa waan ta'eef. Garuu kan sin dhibu keessa mee waan tokko dhaggeeffadhaa. Wanti baay'ee sin dhibu keessa waaqayyoota gadameessa si cufee gadameessaan na kan cufetti waaqayyoodha kan tuttuqu immoo piniinaa. Ay yeroo tokko toon beekiniin kan nu dubbannu waaqayyoodatti namarrattis otoo nuun galiin. Amma tokkolee fiirate amma piniina maaliif dubbattu? Ingalleet maaliif boosifti? Gaaffii fudhattee akka isheen gara galateeffannaatti gara shiilootti ol baatu beekti. Deebii barbaacha akka isheen baatu beekti. Maaliif arraba afaan keessa? Maaliif dubbii afaan keessa? Hin beektu turte. Yaa Waaqayyo jedhame na duukaa. Yaa Waaqayyo. Otoon ani hin beekin hin dubbadhu jedhaa. Ati garuu jedhaa. Ati garuu beekta jedhaa. beekta. Eeyyee. Inni garuu beeka. Inni garuu beeka. Waaqayyo beeka. Ameen. Waan Haannaan taates beeka. Isa isheen tuttuqqabtus beeka. Waan isheen arganaa deemtus beeka. Bo'aa isa isheen tabbatti as ol baatu shiilootti ol baatu argee tabbaan banaashii piniinaan ani ijoollee 10 irra siif hin caalu. Maaliifiti amma kana boosee ijoollee dhabaaf jechati amma kana taata ittiin jedha. Siifan jiraa namaan badaa namaan quubsu jiran. Aizoon namaa badaa iddoo namaan ga'u. Abbaa manaa dhagaa. Baay'ee jaalata dhugaa isaati. Garuu maaliif boossaa? Inni isheen waan boossuuf inni qaba ofiisa. Hin qallada. Inni piniinaarraa qaba baru. Aannan garuu hin qabdu. Kan qabuuf kan hin qabne immoo tokko miti dhugaan siniin jedha. Akkuma normaali akkuma dhalaatti yoo fudhatanii ilaaltan dhalli baay'ee rakkisaadha. Namni dhala qabuuf namni dhala hin qabne tokko miti. Namni dhala hin qabne yeroo hundumaa gaddaan hamma biyya lafaarra jiraatutti warra isaa hundumaa gaddaan fixa. Namoota baay'ee argee. Kan dhala qabu dhala kootu anaaf jira. Yoon dadhabellee, yoon humna dhabellee, yoon dhukkubsadhellee, yoon dulloomellee xoorataan koo dhala kooti jedhee tuttamanee deema. Kan dhala hin qabne barri isaa hundumtiyyuu dukkanaadha. Piniinaan qabaaf akkas jedhaa. Isheen garuu hin qabdu. Garuu dhugaa qabdi. Dhugaa qabdi. Ameen. Kan sin dhibu bara keessatti namni dhugaa qabu hin mo'amu hin gatamu hin nyaatamus. Ameen. Ameen. Warri laayifirraan hordofaa jirtanis warri isin hordofaa jirtanis namni dhugaa qabu hin gatamu hin nyaatamu hin jedheen. Dhugaa qabda taanaan hin tura hin bula malee dhugaa qabda taanaan dhugaatu mo'a malee sabni immoo. Ameen. Eeyyee sabni immoo ati garuu nama dhugaa qabdu ta'e. Nama dhugaa qabdee miidhamu ta'e. Nama dhugaa qabaattee miidhamaa jiru yookiin boo'aa jiru tuttuqamaa jiru taanaan hin tura hin bula malee kan mo'u si kan ulfaatutu si. Ameen. Sabni amma yoo guddate yommuu tulluu yoo ga'e
kaya hamma kabarbade yoke ugamo yembe ugan Kristos ugan dubbi waaqayyoot ugan dari dubbi afaan waaqayyoot ugan unet እግዚአብሔር ሃሌሉያ ነሚው ጀንኩ ugan immoo nyaatamu ugan awwalam ugan bad ugan intu ugan kubatu ugan qallatu hinqitu ugan isuma sana Amen. yeroodhaaf garuu waan somni immoo walitti fakkaata yeroodhaaf garuu waan somni kun ol ka'ee biyya bulchu nutti fakkaata waan somni ol ka'ee bollatti nama naqa wayii fakkaata somni yeroodhaan malee humna hin qabu somni yeroodhaan malee iddoon qabu somni yeroodhaan malee galman qabu galgalan qabu somni dhugaan garuu galgala qaba. Amen. Oromoon gaafa mammaa kokka jedha dhugaan galgala galti jedha. Dhugaan yoom galti? Dhugaan galgala galti. Dhugaan galgala galtiin dubbii cimaa. Dhugaan galgala galtiin dubbii cimaa dabbaloo tokko. Siin caaluu jennaan isheen ittuma fufte. Ittuma ol fufte. Gaafa gara dhaqanii Shilotti ol baan tuttuqamaa bo'aa gaaffii akkuma sila sinikaas hannan gaaffiidhaan ol baatee finiinaan garuu ijoollee fudhattee galateeffachuu ol baate. Namni gaaffiidhaan dhufe jira laata? Waaqayyo garuu beeka. Deebiidhaan garuu hin baata. Ameen 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 ameen. Namni gaaffiidhaan dhufe. Galateeffannaa kana gaaffiidhaan hin dhufe waaqeffannaa kana gaaffii fidee hin dhufe kan jedhu jira deebiidhaan kan nama baasu ilmi waaqayyo waaqarra jira. Amen. Iyyee dhugaan siin jedha kan namaa kan sii deebisu caalaa miti kan sii deebisu agalgaa'ii miti gaaffii kee kan sii deebisu namatti itti himattu miti waaqayyotu gaaffii namaa deebisa. Amen. Otoo yeroo isaarra hin dabarsiin otoo saatii isaan hanqisiin otoo sekeendii isaan hanqisiin siin jedheera taanaan akeeka sirraa qaba taanaan kakuu sirraa qaba taanaan saatii isaas hin dabarsu yeroo isaas hin dabarsu deebii fidee gara kee dhufa Yesuus. Ameen ameen. Amen. Kan namatti tolaa. Meelaat sokopi amalii fara. Halleluuyaa. Amen. Ol baatee gara Shiilorra gaafa ga'an. Annan garuu gaaffii fudhattee waan gaati ol kaateet afaan ishii sochooftee waaqayyoodhaan hin kadhatti ture. Eeliin immoo ijoolleen Eelii warri luba ta'anii achi bulchan sun. Isaan immoo isa afaan annaa sosochoo laphee ishii keessatti ilaaliga. Annaadha namatu wallaale. Sila kaaseera. Namni otoo hin beekin dubbata. Namarratti ati yoo otoo hin beekin dubbatta. Aniyyuu otoo hin beekin dubbadha. Bifa isaa ilaallee, uffata isaa ilaallee, waan baay'ee ilaallee, Saamu'eel iyyuu dogoggoreera. Bifa ilaalee, Saamu'eel jedhee waaqayyo, Saamu'eel nimti ni galaan amma asirraa dhaltu kudha torba fadhattanii yoo ilaaltan dogoggoreera. Yaa Saamu'eel ati ala ilaaltani garan lalay. እግዚአብሔር የውስጥ አምላክ ነው እንጂ የውጭ አምላክ ብቻ አይደለም። Amen. namni garuu ala ilaale firdii kenna. Namni irra keessa ilaale firdii kenna. Waaqayyo garuu akkas miti keessa ilaaleef firdii kenna. Amen. Ila waaqayyo akkas naan jedha. Har'a yeroo kana kaasee namootaan firdii kennuuf han qaba jedha gooftaan. Amen. Adaraan keessan laayivirra hordofaa kan jirtan. Sheer godhaa firoota keessan sagalee kanaa dhagaan waaqayyotu dubbataa jira waan ta'eef laayivirraan kan jirtan. Dhagaa torna. Waaqayyotu firdii kenna. Amen. Innaan maaliif itti himmachoofte yoo ta'e dhaqiitti of keessaa baaseedha. Abeet yaa arraba. Abeet yaa arraba keenya. Luba mana qulqullummaati hin geggeessa. Galateeffannaa isa bira geessanii waa fuudhanii isa bira dhaqanii aarsaa dhiyeessuudhaaf gara isaa dhaqanii garuu akka jedhee deebiseef himmachoofte yoo ta'e dhaqee of keessaa baasii ittiin jedhe.
dhuguma isaatinnis yoddoo tokkotti iddoon sun guyyaan suniif iddoon sun iddoo galateeffannaati malee iddoo dhaabbatanii bu'an hin turre. Aannan garuu dhaabbattee boossi turte. Namni har'ayyuu nu gidduudhaa bu'aa jiru hin dhabamu. Har'ayyuu namni arrabaan madaa'ee namni jechaan haalaan madaa'ee namni wanta keessa jiru madaa'ee ba'u hin dhabamu. Garuu Waaqayyo beeka. Eye namni yoo wallaaleeyyuu garuu Waaqayyo beeka. Isuma mata duree koo sanaan. Garuu Waaqayyo beeka. Obboleessa koo obboleettii koo ilaamee garuu Waaqayyo beeka. Eye garuu isiniyyuu jedhame maalo garuu jedha. Garuu Waaqayyo beeka jedha. Waaqayyo beeka. Garuu Waaqayyo beeka. Amen. Garuu Waaqayyo beeka. Amen. Dhugaan siin jedha. Leelaa baasoo koffii abaalaa. Maaliif dhaqxee of keessaa hin baaftu? Hamma kana maaliif of keessaa baasi? Ittiin jennaan. Hin machoomne. Waan Waaqayyoon kadhadhuun qabaa. Utoo Waaqayyo akka namaatti mucaan ilmaa tokko naaf kenna ani immoo bara isaa guutuun Waaqayyoodhaaf kenna. Akka jedhani Waaqni Israa'el inni kan Israa'el akkuma jette siif haa godhu. Haannaan garuu deebitee erga gaabsanaati jedha. Macaafni nyaaraan gurree. Deebitee nyaaraan guurtu atiyyuu. Amen. Eyyee. Gaabsii sanaan deebitee nyaaraan guurtu. Waan fiddee dhufte sanaan deebitee nyaaraan guurtu. Waan gungumaa jirtu sanaan deebitee nyaaraan guurtu. Waan bu'aa jirtu sanaan deebitee nyaaraan guurtu. Waan dhiphataa jirtu sanaan ammarratti waan si dhibbise bira sana bira deebitee ittiin nyaaraan guurtu. Waaqayyotu har'a hiika sii kenna. Waaqayyotu har'a sirraa shanya. Rokkaataa sokorri. Abeet 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 abeet. እግዚአብሔር ስራ ላይ ነው። Waaqayyo hojiirra jira. Bajjeekaas qabaala. Ittiin erga gaabsanaati deebitee aannan garuu nyaara hin gurre. Abeet. Ila guyyaan haaraan akka biyya Itoophiyaatti deebitee nyaara hin guri. Amen. Gadditee deebitee nyaara hin guri. Amen. Dachaan deebitee nyaara hin guri. Amen. Haalaan deebitee nyaara hin gurin sin eebbisa. Amen. Boo'ichaan deebitee nyaara hin gurin. Amen. Waaqayyo inni haannaadhaaf hiika kenne siifis hiikaa kenna. Abeet 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 abeet. Amen. Deebitee nyaara hin gurin akka dhuftetti deebitee hin galin. Amen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hiikamaan gali. Amen. Manni keessan hiikamaanaaf haa ta'u. Amen. Balli keessan hiikamaaf haa ta'u humna dhiiga Yesuusiin. Amen. Jireenya Haannaa keessaa waan sadan tokko ilaalleetu isaan booddee xumurra. Gara kadhannaatti darbu. Haannaani tokko kadhannaa ishii gargar hin kunne. Otoma arrabsoon jiru. Otoma tuttuqqaan jiru. Otoma haalli isheedhaaf hin mijatiin. Otoma waan baay'een jiru. Gargar hin kunne. Mee obboleessa koo akka gootu obboleettii koo gootu gargar hin kutiin. Yoo ati kadhannaa kee gargar kutuu baatte, yoo ati waaqeffannaa kee gargar kutuu baatte, Waaqayyo immoo deebii fuudhee gara kee hin dhufa. Amen. Waaqayyo immoo imimmaan sirraa haquu gara mana kee hin dhufa. Raakaasoo qabdiyaama. Eeyyee. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Amen. Kadhannaa ishii gargar hin kunne. Gaafa dhiibbaan itti baay'ates, gaafa jechi itti baay'ates, kadhannaa ishii gargar hin kunne turre Haannaa. Namni kadhatu immoo hin dhaalu. Namni Waaqayyoon kadhatu immoo hin bu'a.
Namni waaqayyoodhaan kadhatu immoo diina jilbeeffachiisa. Namni waaqayyoodhaan kadhatu immoo jalloota jilbeeffachiisa. Ashannaa shannaa biyaayooni. Kun hannan lammataa maal goote yoo jettan waaqayyo wajjin walii galte. Walii galte waaqayyo wajjin. Maal jettee walii galte? Yoo ati wanta amma na boosisaa jiru kan yoo amma wanta anan na boosisaa jiru kan ati naaf goote jette annan ani immoo jette dabarseen siif kenna sati naa laattu. Gaafa nuyi dabarsinee ofii keenya laannuuf gaafa nuyi garaa keenya dabarsinee waaqayyoof laannuuf waaqayyo immoo dabarsee eebbasaa saduma hin qabne nuuf laata. Amen. Hamma nuyi of laannutti baay'ee rakkisaa. Kiristaanni tokko of hin laanne taanaan baay'ee rakkisaa. Gooftaaf of hin laanne taanaan baay'ee rakkisaa. Mootummaa waaqayyoof of hin laanne taanaan baay'ee rakkisaa. Wangeelaaf of hin laanne taanaan baay'ee rakkisaa. Ofin ganne taanaan baay'ee rakkisaa. Ganaa gooftaa fudhatee baratee cuubamee mootummaa waaqayyootti dabalamutu isarra jiraata. Isa naa kennitu siifan laadha jette Anna. Isaati naaf laattu siifan laadha. Eebba gootee isati naaf kennitu siifan laadha jette. Yeroo bara bareedaa yoo ati isa naati naaf laattu siifan laadha jette. Akkuma jette waaqayyo akkuma ittiin jedha akkuma cufetti gadamee saannaa hin bane. Kun fala dhabeedhaam jiran. Fala dhabe. Mimmee namni fala dhabeen qaba jedhu. Nam fala jedheen garuu fala dhabe. Nam ba'a jedheen garuu fala dhabe. Nan hojjedha jedheen garuu fala dhabe karaan ba'uun dhabe. Nan tajaajila jedheen fala dhabe karaa isaan wallaane namni jedhu jira laata. Ergaan sii qaba. Falli jira jedha Yesus. Amen. Ati naaf of kenni malee. Ati natti of kenni malee falli jira. Karaan jira. Jireenyi jira. Daandiin jira. Jechaa jira. Bakka gammaddan warri isinitti tolaa jiru baay'ee isinitti tolaa jira. Afuura kootu dhugaa naa ba'aa jira. Waaqayyo kun tonatti dubbataa jira waan ta'eedha. Falli jira jedha Yesus. Amen. Akkuma gadameessa ishii cufetti waaqayyo gadameessa annaa hin bane. Akkuma baneen immoo mucaan sun akka gaafa aanna go'e immoo waaqayyo aannan immoo dabarsite waaqayyoof hin laatte. Mana waaqayyoof laatte. Aarsaa gootee laatte. Qorumsi dhalaarra qorumsa qabeenyaa wayya jiran. Amma otoo kudhan qabaanne manuu dabarsineen kenninaa mucaa keenya. Mucaa tokkittii qabdu dabarsitee kennite. Waan tokkittii isa qabdu sana dabarsitee kennite aanna. Nuyi nagarree kennaadhuma kennaa hojii hongeelaatiif iyyuu seennan galee waan taane hin argine nuyi. Waanuma miliyoona keessaa tokko kenninu waan taane waan jenne wal hin beeknu nuyi. Waanuma kumaatama keessaa tokko lamaaf. Persentii tokko iyyuu hin taatu zeeroo iyyuu kennuudha waan taane hin beeknu nuyi. Of kennuu jedhamaa kun of kennuu dhiisitii of ta'uu iyyuu hin taane. Kiristaanummaan of kennuu barbaachisa. Kiristaanummaan of kennuu barbaachisa. Nam tokko of ganeera taanaan arrabni isaa daangaa qaba. Nam tokko of ganeera taanaan sammuun isaa baay'ee waaqayyoodhaan eegamaadha sirriitti. Nam tokko of ganeera taanaan of hin ganne taanaan baay'ee rakkisaa. Isheen garuu isa tokkicha waaqayyo isheedhaaf laatte sana dabarsitee laatte. Kudhan kennee miti waaqayyo. Ilma tokkicha yoo naa laatte anis dabarsee siif laadhatte. Tokko laatee fi tokko dabarsitee laatteef.
Numma waaqayyo dhala meeqa nuu laatee tokko hojii waaqayyoof nuyyuu saatii meeqa nuu laateetu waaqayyoof meeqa laanne laata. Qabeenyaa meeqa nuu kennee waaqayyoof meeqa laanne laata. Makiinaa meeqa nuu laatee waaqayyoof immoo meeqa laanne laata. Qarshii meeqa nuu laatee waaqayyoof immoo meeqa laanne laata. Balbala meeqa nuu laateetu waaqayyoof immoo meeqa laanne laata. Konkolaataa meeqa nuu laatee waaqayyoof immoo aarsa hojii waaqayyoof immoo meeqa laanne. Waaqayyo yeroo keessaas guyyaa keessaas saatii keessaas hin barbaada nurraa waaqayyo dhabee otoo hin taane kizaazno. Waaqayyo annaa kana qoree ilaaluuf ture malee waaqayyo dhala kennuuf wallaal hin dadhabe miti. Tokkoof tokkoon galan waaqayyo wajjin hin cufe hin bane tokkoon sii kenna jetteeni tokko kenneefi waaqayyo tokko kenneefi isheenis tokko kenneefi. Ilaamee boleessa tokko waaqayyo keessa caalutu bileena caalameen jettaara. Ameen. Eeyyee dhugaan siin jedhama. Jireenya tokko guyyaa tokko ilaala bara tokkitti waaqayyo kennutu miliyoona 10,000 caala. Ameen. Tokkicha isa kan kootiitu caala jedhame malu. Tokkicha isa kan kootiitu caala. Ameen. Mucaan tokkicha kenname ijoollee 7 lafatti dabale. Ijoollee 10,000 lafatti dabale. Isheen kampiniinaa ammarratti macaafaratti caafameen jiru iddoo sana ga'ee jire. Saamu'eel tokkichi dhalate garuu Haannaa keessaa dhalate 10,000 caala. Waaqayyotu kenne ka. Abee yaa qabeenyaa waaqayyo kennu. Yaa gaa'ila waaqayyo kennu. Yaa boqonnaa waaqayyo kennu. Hin caala hundumarra. Abeet. Hin caala 10,000. Ameen. Hin caala. Abeet. Hin caala siin jedhe hin caala. Ameen. Dingalle malee atiyyuu kan kootu caala hin jettu. Tokkicha ati qabdutu caala. Abeet. Ameen. Isa warri kan qaban irra isati qabdutu caala. Raala mala. Qabeenya biyya lafarra isati qabdu Yesuus Kiristoos tokkichatu caala. Abeet. Maaliif beektaa? Isa keessa jireenyatu jira. Isa keessa boqonnaatu jira. Isa keessa daa'imantu jira. Isa keessa nagaatu jira. Hundumaatu keessa jira. Beeta. Dasailim. Damlesila. Baay'ee namatti tola. Baay'ee namatti tola boloto. Kan Yesuus kun baay'ee namatti tola. Tokkicha waaqayyo laatee tokko 10,000 lafatti hillim. Akkan jedhe tokkicha waaqayyo caalutu 10,000 biyyaa caalaa siin jedhe. Ameen. Ela tokkichuma waaqayyo si eebbisuma tokkicha kana. Ameen. Iyye. Sin eebbisa tokkicha waaqayyo kennuun eebbifami. Ameen. Miliyoona biyyi lafaa kennurra tokkicha Yesuus kennuun eebbifami jedhe. Ameen. Iyye. Isa waliigaltee godhate irraa inni sadabbaa waan nan maalidha. Waaqayyo wajjin wanta waliigalte hin raawwatte siin kenna jetteen waliigalte bakka hin raawwatte. Inni bara kan keenyaa Waaqayyo dhangoomsa. Waldaa keessa, mana keessa, abbaa gowwomsa, haadha gowwomsa, waldaa keessa ammoo jaarsoliif daaqonii gowwomsa. Garuu Waaqayyo beeka. Garuu waaqayyo beeka. Caalaa kan si kana waaqayyo garuu beeka. Dhugaa siin jedha beeka. Nu beeka. Nu beeka. Nu beeka. Inni hojii nama biyya narra kaa'ee madaalee hin beeka jette miti ree 2-3 beeka. Mee kodhaa fakkeenya tokko isinii fudhaa hojii ergama boqonnaa 5 yoo ilaaltan.
namoota jara sana yaadattu miti waaqayyoodhaaf waadaa galan waaqayyoodhaaf waadaa galanii wanta gurguramu qabeenyaa gurguramu hunduma isaa ilaannaa jedhan Naniiraa fi Sabbiraa yoo dhattanii dubbistan isaan kun lama ilaannaa jedhan kan sinnimu waan waaqayyoodhaaf waadaa galan waan waaqayyoodhaaf wareegan sana maal godhan beektusin hambifataniitu geessan jalqaba abbaan manaasi geesse hammuma kanatti gurgurtanii yoo ittiin jedhe namni waaqayyo eeyyani hammuma kanaan in sobdu sineennan ammukan egaa dhagaa awwaalaa jiranaa ammuma yeroo sanatti lafa dhee du'e macaafni qulqullu hojii erga mata boqonnaa 5 dhagaa awwaalaa maaliif beektusin nama sobe otoo hin taane waaqayyo sobe kutaa sana keessatti billaa waaqayyo takkatti jiratu kotta namallee somne hin milinna waaqayyoon garuu somne hin milin kotta kan abbaa keenya somne hin milinna waaqayyoon garuu sobanii miliquun hin danda'amu abeet haati manaasaa sin dhufte deebite Adisi ammuma kanatti gurgurtanii nan irraa gimmaasha isaa fuutee hin maraare waan ta'eedhaaf eeyyee hammuma kana qofatti gurgurree nunoo itti dhaqaati warri abbaa manaa kee awwaalan kuna deebanii si fuudhatte jedheen haalelooya hin chanyaaman somanii du'uu waaqayyo namaa beeku waaqayyo si haa baasu mana kee haa baasu jireenya kee haa baasu waaqayyo garuu jedha mata dureen keenya waaqayyo beeka garuu waaqayyo beeka kan moote dasaayilin am ደስ ይላል ስሙኝ በደንብ ስሪትና ደጋማሉ ወሊ ገልቴቱ ተይ ኦቶ ይራናም ቢፈሚቲን tokko walii galanii tokko laattee fi tokkicha laatameen garuu biyyatu ela maqaan siiyyu ulfinni siiyyu kanarre waaqayyo immoo hannaadhaan maal godhe yoo jettani tokko obbarsiise eenyummaa isaa obbarsiise guddina isaa obbarsiise waaqummaa isaa obbarsiise kanaafiti waaqayyo beekaadha inni jallootame inni guddaadha yoo rabbultu lafatti gaddeebisa iyyeessota ol kaasee gubbaarra hinkaa wallaalota ol kaaseetu guddaa godha jettee dubbatte obbarsiise eenyummaa isaa maal godhe gadameessa sii cufe waaqayyo orsi barsiisee waa barbaade ollaadha sitti kaase nama si jaallatu sitti kaase haadhaaf abbaa sitti kaase sitti kaase waaqayyo balbaluma sila hojii masii qajeelessa nosatu isumatti cufam sirriitti obbarte waaqayyoon barte hin barte sirriitti inni beekaadhatte inni lammatao akkuma jedhe morraawwateef akkuma isheen kadhatte deebii gaaffiidhaan ol baa turte deebiidhaan akka isheen deebitu godhe waaqayyo inni deebii isaa booddee gaaffii dhiisteetu deebii fudhattee gara shiilootti ol baate. Inni sadaffaa kabaja kenneef waaqayyo kibir waaqayyo ulfina siiniif haa kennu. kabaja kenneef waaqayyo amen maashee kaboroti valavaradia kabaja annaadhaaf kabaja kenne waaqayyo ela barra baba nama waaqayyo kabaje mo eenyu tokko cufuu hin danda'u eenyu tokko cufuu hin danda'u eenyu tokko salphisuu hin danda'u amen ejje akkereen Abrahaam hin qabto go'aafay kanati abaartu abaaramaa hin ta'a kanati eebbistu eebbifamaa hin ta'a kanati maalitti hin jette
Mela baba shila roda beka baradia. Akkasin taa'attiin jedhe Waaqayyo. Yesuusiif galanni haa ta'u. Ameen. Waaqayyoodhaan galateeffannu. Hingaa Waaqayyoodhaan kadhachuutti darbina. Xiqqoo ishii gaa ibsaan keenya illee baay'ee nu jeeqaa jira. Ibsaa na jalaa badee jira. Dhiifama wajjin of galchitu. Ammanni deebi'utti amma yoo ibsaan dhufutti mobaayilii keerraa galuu na barbaachisa waan ta'eedhaafi Waaqayyo ulfina isiniif haa kennu. Itti fufnee Waaqayyoodhaan hin kadhannaa. Gooftaan nu gargaaraa.